san fikaagu taankiyaay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fune kabajamoo fi jaalatamtoota qaqalawwan ilmaan Oromoo hundi keessanuu akkam nagaha jirra jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nagaa qabdanii. Egaan illee nagaan qaba alhamdulillah. Haramaanuu barumsa ajaa'ibaa takka qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Innis maanni jechuun keessan oolu akkamitti baanaarii YouTube keenya akka itti hojjetannu kan wal ilaalu ta'a. Baanaarii jechaan kam profaayilii keenya irratti yeroo dhawinee kaaneen booda fakkeenyaaf your channel bakka jedhu kana asirratti egaa dhawinee kaaneen booda profaayilii keenya gararraa bakka kana ni agartan jedhee yaada. Baanaarii kana saayiza isaa wajjin kun amma saayiza isaatiin waan tushameeruufu deemeetuma likkumatti isheeneera. Saayiza isaatiin akkamitti hojjetannee raawwannee akkamitti irra kaa'anna kan jedhu wal ilaalla. Hanga dhuma sagantaa kiyyaatti share like subscribe gochuun waliin turan isin jedha. Gamanuma warroonni mana maatii set channel hin ta'in akka maatii set channel dabalantan isin affeereen jira. Egaa amma dirqama maal qabaachuu qabna? Pixlab qabaachuu qabna jechaadha. Pixlab ittiin hojjenna. Akkasuma saayiza isaa sana eessatti arganna isa jedhuuf kirooma keessa ishentanii jechaadha. Browsera feetanii inni ishentanii jechaadha. Amma kiroomi isheenee sin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf YouTube baanarii jettanii ni barreessitanii bakka sarchi kanarratti achii booda haala kanaan isinii fida. Image bakka jedhu kanarratti ni dhoytanii jechaadha. Footoo isaa laaltanii buufatanii jechaadha. Egaa haala kanaan irratti dhoytanii kaatanii booda saayiza isaa kanaan ni buufatanii jechaadha. Fakkeenyaaf ammaani kanumaan irratti dhaheetiin nan buusa jechaadha. Egaa irra buusiin booda saayiza isaa san kana laaladheen hojjechuu danda'a jechaadha. Amma saniifuu takkichumaan hin buusa jechaadha. Bifa isaati malee saayizin isaa takkichumaa jechaadha. Nuti immoo saayiza isaa kana fayyadamna malee kalaara isaa ka barbaanne kan jijjiirannu jechaadha. Saniifuu irratti takka gadi qaba daawunloodiin godhaa jechaadha. Amma kunoo haala kanaan daawunlood naa ta'eera. Amma saniifuu Pixlab keessa ni sheennaa jechaadha. Egaa haala kanaan Pixlab keenya banannee sheenneen booda kana ni haqnaa jechaadha. Barreeffama kana haqneeti. Egaa haala kanaan barreeffama irraa haqnee kaaneen booda tuttuqaa sadii kana ni agartan jedhee yaada. Asirratti haala kanaan egaa dhoytanii kaataniin booda image size bakka jedhu kanarratti ni dhoytanii saayiza isaa filachuudhaaf jechaadha. Amma saniifuu asirratti ni dhoyna. Egaa asirratti dhoyne booda YouTube channel banner bakka jedhu kanarratti ni dhoytanii haala kanaan egaa dhoytanii booda akka jettanii ni kinoo saayizin isaa kana fakkaata. Haala kanaan ka duraanii irratti xiqqaatee nu dhufeera. Saniifuu amma maaltu nurraa eegama? Wanni amma nuti nurraa eegamu suuraa amma buufne san fuuna jechaadha. Achiin booda from gallery bakka jedhu kanarratti ni dhoyna. Egaa asirratti dhoynee kaaneen booda amma ni fidannaa jechaadha. Ni eegganna. Egaa haala kanaan nu fideen booda dhoynee ni fidannaa jechaadha. Kunoo amma fakkeenyaaf fidadhe ifama. Haala kanaan amma irra dhaheen jira. Egaan haala kanaan irra dhaheen booda naaf fideera jechaadha. Saniifuu irratti ilaala. Haala kanaan amma xiqqeessee naaf fideera. Saniifuu gadi buutanii bakka geengoo kanarratti hin dhoytanii haala kanaan egaa geengoo kanarratti dhoytanii booda asirratti ni dhoytanii jechaadha. Sanii booda kana dhibba gootan jechaadha. Kana haala kanaan asirratti dhoytanii masaajaa keessanii jechaadha. Raatti gootanii baatanii ni hiitan jechaadha. Wanni kun bakka amma jiru kun akka sossoone asirratti dhoytanii
qolfee kanarratti hiitanii saniin booda amma hin sossoo'u jechaadha. Haaluma kanaan jira. Haaluma kanaan amma bakka mallattoo ida'uu kanarratti dhoyne asirra pilaasii kanarra egaa dhoynee kaaniin booda amma sheepis bakka jedhu kanarratti ni dhoyna. Achi booda sheepis bakka jedhu kanarratti egaa dhoynee kaaniin booda ni haala kanaan sirriitti irra kaannaa jechaadha. Amma fakkeenyaaf haala kanaan akka isinii tolutti haala kanaan irra kaattanii amma haala kanaan irra keenya irraa saniifuu ni hiinaa jechaadha. Akkan sossoone kanallee hiine yeruma waan takkaa fuunee irra keenya bakka kana akka munyuune irratti hidhuu qabnaa jechaadha. Saniifuu ammallee kinoo asiinis nu baasa. Sheepis bakka jedhamu irratti ni dhoyna. Achi booda ammallee asirratti haala kanaan ni finnaa jechaadha. Saniin booda ni qixxeessitanii jechaadha massaadha. Kunoo amma naa qixxaa'eera jedhee yaada. Egaa haala kanaan nu qixxaa'een booda asumarratti dhoyne koppii goone jechaadha. Kanuma egaa koppii gooneera kaaniin booda asirratti ni dhoyna. Achiin booda walakkaatti funne asirratti dhoyna jechaadha. Yeruma takka gamanatti ni hiina. Haala kanaan irratti dhoyneera. Okkee jennee ni hiina. Ammas kana lamaanuusaa akka bakka jiru kun akka munyuqne saniifuu haala kanaan hiineerraa jechaadha. Amma haala kanaan egaa hiinee kaaniin booda amma sheepis kana ni filannaa jechaadha. Achii booda amma kana haala kanaan guutumatti haala kanaan ni dibdanii achii booda kalara ammoo kan barbaadan ni filattanii jechaadha. Amma fakkeenyaaf kanuma irratti dhiisa. Haala kana egaa filattanii booda amma asirratti dhoytanii jechaadha. Asirratti egaa dhoytanii kaansanii booda fiddanii dhuftanii jalatti dabarsanii jechaadha. Haala kanaan amma jalatti darbeera. Saniifuu amma ka duraanii saayiza san ni haqna jechaadha. Ni balleessina. Maaliif amma kunoo kun nuuf toleera. Saniifuu saayiza isa duraanii jiru kana dileet ni goona. Kunoo kana amma dileet gooneera. Saniifuu amma asirratti ni dhoyna. Egaa asirratti dhoynee kaaniin booda kinoo haala kanaan nu dhufeera. Saniifuu amma haala kanaan hiineeti maal godhuu qabna? Walitti hidhuu qabna jechaadha. Asirratti ni dhoyna. Achii booda irraa itti kanatti guunnaa jechaadha. Akkuma jirutti saniin booda walitti hiine jechaadha. Armarratti dhoyne haala kana egaa irratti dhoyneen booda okkee amma walitti nu hidhameera. Saniifuu amma maal godhuu qabna? As dhufnee bakka kanatti kana oon goona. Haala kana egaa oon gooneen booda saayiza filattii buufanne san amma haala kanaan bakka kanatti godhanneerra. Saniifuu amma asirratti hojjechuu dandeenya jechaadha. Amma fakkeenyaaf kana sirriitti walakkaarra kaa'anna. Akkuma agartan walakkaarra egaa taa'een booda ni hiitan. Ammas haala kana egaa hiitanii kaataniin booda bakka mallattoo ida'uu kanarratti ni dhoytanii asirratti egaa dhoytanii kaataniin booda sheepis jettanii ammasii achii booda haala kanaan kunoo haala kanaan kalara barbaadan ni filattan. Ammas fakkeenyaaf kama filadhuuti. Kanuma barbaadan filattan jecha isinis amma fakkeenyaaf kana filadhu. Kana filadhee egaan kana filadhee raadhee ammas jalatti dabarsaa jechaadha. Baagiraawundii naa ta'uu fi asirratti dha'a. Saniin booda gadin jalatti dabarsaa jechaadha. Haala kanaan nuuf toleera. Amma wanni nuti godhuu qabnu maali yoo jettanii wanni nuti barreessuu qabnu waan fedhe jechaadha. Tana qofaadha jechaadha. Abbaan mul'atu bilbila keenya irratti garuu namni kompiitara irra yeroo nu ilaalu chaanaala keenya ishee yoo ilaalu hanga asitti ni mul'ata jechaadha. Saniifuu amma nuti waan barreessinu sani bilbila keenya irratti akka mul'atu gochuudhaaf kanarratti amma kan barreessinu. Saniifuu amma
fakkeenyaaf maquma chaanaala kiyyaan barreessaa. Garuu immoo asirratti sheeppis adda addaa irratti dabaltanii akka isinii tolu sinoonni beektanii jechaadha. Amma fakkeenyaaf sin agarsiisu jira. Fakkeenyaaf meeni sin agarsiisu akka biraa irratti ta'e saniifuu waydu sheeppis bakka jedhu kutan irratti dho'inaa ittiin booda mee asirratti dho'inaa jechaadha. Asirratti egaa dho'inee kaaneen booda bakka nuuf tola jettanii yaaddan irra ni keessanii jechaadha. Meen amma fakkeenyaaf haala kanaa dhiisuu achii booda irratti dha'een jira jalatti dabarsaa jechaadha. Haala kanaan jalatti dabarsee ammallee ka biraan fidadha. Sheeppis ka jedhu dha'ee mee sumaan fidadha. Haala kanaa egaa filadhee ka'een booda mee amma kanallee jalatti dabarsaa jechaadha. Haala kanaan jalatti dabarseen jira. Egaa haala kanaan jalatti dabarseen booda kan ammoo kalara isaan jijjiirraa jechaadha. Kaffeene goona oon itti goona. Haala kanaan oon ogaa gooneen booda sirreeffattanii oon goonee kalara ka barbaanne irra kaannaa jechaadha. Saniifuu mee kamtu nu bareeda? Isa kam nu wayyeessa jedhu sunuu yaada keessanii akka fedha keessaniitti isin kan godhatanii numa isin agarsiisu jiraani. Saniifuu amma kana haala kanaan haa ta'u jedhee kanallee beekuma kanan godha. Haa ta'u kuni nu dheerata waan ta'eef fakkeenya waan isin agarsiisu jiruufu amma waan biraa maal itti daanasi. Saniifuu mee maqum chaanaala keenyaatti daana. Maqum chaanaala keenya teekist jennee haala kanaan amma kunoo ni heedoonni kun akka jalaa sossoone. Amma saniifuu kana barreeffama fayyadamuudhaaf kanarratti barreeffama suuraa garaagaraa kan fayyadamnu wanni nu galuu qabu. Asirratti immoo barreeffama jecha amma barreeffama kana ni guddisna saayiza isaati ni fidannaa jechaadhaas. Haala kana egaa filannee kaaneen booda barreeffama egaa foonti isaa mee filannuuti. Kanuma filadheen amma achii booda nan xiqqeessa jechaadha. Haala kanaan kan argaa filadheen booda achii booda kalara isaas nan filadhaa jechaadha. Kan hin barbaade kan isinitti tole takka filachuu dandeessanii. Ammaaf kana filadhuani. Achiin booda haala kanaan akkuma isinitti bareedeen gaa akka mul'atutti fakkeenyaaf haala kanaan dhiisuu deemee amma 3D kanatti abanuume kunoo haala kanaan gooneerra. Egaa amma viidiyoo waan nu dheeratuufu haala kanaan egaa goonee kaaneen booda seef goonaa jechaadha. Asirratti ni dho'ina. Achii booda haala kanaan dho'ineeti asirratti dho'ina. Sagadii kana filannaa. Kanallee haala kanaan gadi buunee kan macarrashii gadii kana filanna bareedaadha. Egaa asirratti filanneen booda seef too galaadii bakka jedhu kanarratti dho'ina. Haala kanaan seef nuuf godhu jira jechaadha. Saniifuu ni eegna jechaadha amma seef nuuf ta'utti. Egaa haala kanaan seef nuuf ta'een booda wanni godhuu qabnu amma YouTube Studio ofirraa ni balleessinaa jechaadha. Ifama. Saniifuu
kiroomii keenya keessa ni seenna. Kiroomii keenya keessa egaa seennee kaaneen booda amma waan goonu walumaa ilaalla. Dhiifama shabakaa keessan irratti kan hundaa'u kunis shabakaan kiyya waan dadhabaa ta'eef saniifuu YouTube haala kana egaa nuuf fideen booda inni jijjiirraa jechaadha. Ka amma nuti irra dalaguu deemnuuf jirru kana haala kana egaa irra jijjiirreen booda bakka piroofaayilii keenya kana ni dhoofna. Achiin booda dhiifama diskitoop saayitii godhachuu qabna. Amma haala kanaan diskitoop saayitii egaa godhannee kaaneen booda ni ilaallaa jechaadha walumaan bakka nu geessu. Egaa kun haala shabakaa keessanii irratti hundaa'a. Dafee isiniif daa jechaa san immoo shabakaan kiyya waan dadhabaa ta'eef saniifuu amma bakka piroofaayilii keenyaa sana irratti ni dhoofna jecha. Achii booda kinoo YouTube Studio egaa haala kanaan YouTube Studio irratti dhoofnee kaaneen booda seetingii YouTube keenyaa kana keessa nu gashaa. Saniifuu akkaataa irra kaa'atan kan deemu jirru amma irra kaa'achuudhaaf saniifuu haala kana egaa nuuf fideen booda nuti asirratti dha'uu qabna jechaadha. Bakka kanarratti asirratti egaa dhoofnee kaaneen booda haala kanaan nuuf barbaadaa jira. Saniifuu haala kanaan akkasinitti mul'atuuti. Branding kan jedhu kanarratti ni dhoofna jechaadha. Haala kanaan jira amma kun haala kanaan jira. Saniifuu remove goonaa jechaadha. Amma kana lammaanuusaa kanas irra kaa'een turani zuumadhee calmadhee kan biraati. Saniifuu amma kana remove gooneeti asirratti dhoofna. Irratti egaa dhoofnee kaaneen booda haala kanaan nuuf fida. Ka amma hojjanne san fuudhuudha kan deemu jirru. Saniifuu amma isa amma hojjanne san ni finnaa jechaadha. Kinoonni isa kanaan kana amma akkuma agartan kunoo na sirreessaa maal sun jedhan amma kinoo achitti waan saayiza isaa hojjannee dhufnee ruufuu haala kanaan nuuf fideera. As na butaa achi na butaa sun hin jedhin dhufeetuun bakkuma isaa taa'eera jechaadha. Saniifuu amma dan jennaan. Egaa haala kana dan jennee kaaneen booda ammallee isa kanas gosuma takkaan kan irra kaa'atamu. Asiris loogoo walumaan hojjannee ragaa akkaataa loogoo YouTube keenya ittiin hojjetanu walumaan laalleerra. Ammas immoo akkaataa irra kaa'atan jechaadha. Saniifuu asirratti hin dhoofna. Bakka loogoon keessan sun jiru ni deemtanii jechaadha. Haala kana egaa irra dhoofitanii kaataniin booda loogoo fakkeenyaaf kinoo kunillee haala kana irratti dhoofitanii jechaadha. Haala kana egaa irra dhoofitanii kaataniin booda kanallee viidiyoo watermaarkii kana haaluma kanaan irra kaa'attanii viidiyoo watermaarkii kanas haaluma kanaan asirratti na dhoofna.
achi booda kinoo fakkeenyaaf hojjedhee hin qaba waan ta'eef haala kanaan nuu fidee dan jennaan. Kunoo amma waan hunda irra kaanneera saniifuu akka viidiyoo hunda irratti nuu mul'atu isa kanarratti hidhachuu qabna. Haala kanaan amma irra kaanneera asirratti ni dhoonaa jechaadha. Kinoo publish jennaan. Haala kanaan egaa publish jenneeni kaaneen booda amma immoo nu chaanaala keenya irra deemnee ilaalaa jechaadha. Maal akka fakkaatu amma immoo nu asirratti egaa dhoonee kaaneen booda your channel bakka jedhamu kanarratti ni dhoona. Egaa haala kanaan irratti dhoonee kaaneen booda kinoo haala kanaan irra kaanneerra jechaadha. Isuu olii fi gadi nan qabin jedhin. Egaa saayizi isaatiin hojjannee haala kanaan nuu fideera. Kinoo loogoo sirra kaanneerra, piroofaayilii irra kaanneerra, akka haala kanaas baanarii keenya sirra kaanneerra. Egaa haala kanaan kinoo xumurreerraan isin jedha. Haala kanaan isinis akka irraa hojjetattan abdiin qaba. Egaa ilmaan Oromoo barumsi har'a qabadhee isiniif dhiyaadheeru kana fakkaata. Akka irraa barattanis abdiin qaba. Hanga barumsa biraatti walitti deebinutti nagaa hannaaf turan isin jedha. Galatooma.